daawwachaa jirtan kan magaalaa Shaashamannee sagantaa guddaa ture irratti obbo Jawaar Mohaammed wajjin kan taasisan obbo Jawaar Mohaammed haadha waan isinitti dhaga'ame haala magaalaa Shaashamanneetti waltajjii guddaa irra turtan maal dhaga'ame kan isin ilaaltan? Shaashamanneen egaa magaalaa naannoon kun naannoo qabsoo kana keessatti hedduu beekamee fi shoora guddaa taphateedha. Magaalaanis ta'ee naannoon isaanii kan Shaallaa fi Ajjee kun qabsoo kana keessatti bakka guddaa warra taphatee warra wareegama guddaa itti kafalaa ture. Kanumaaf affeerraa hawaasni nu godheen hawaasa kanaan wal arguudhaaf dhufne qophii bareedaa ture. Uummanni keenya baay'ee bahee haa taatu garuu istaadiyeemillee humnaa ol waan tureef magaalaallee namni keenya baay'ee waan guutee tureef namni walirra babahunii fi rakkoon uumamee jira, namni miidhamee jira. Uummata nusamaa ta'eef gammachuu qabnaa. Namoota keenya miidhamaniif immoo baay'ee gaddina. Kana keessa jirra. Kanuma wal qabatee immoo wanni akkanaa kun raawwachuu waan hin qabnee fi haga uummanni tasgabbaa'uu fi haga gara fuulduraatti deebinutti waamicha fi takkaa'uu daawwannaa magaalota biraatti illee goonu amma akkasumarratti dhaabnee jira. Egaa dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee namni yaaddoo keessa ture obbo Jawaar miidhamanii jiru keessummoonni dhufan illee jedhanii turanii kana wajjin wal qabatee ergaan hawaasa wajjin dabarsan illee jiraate. Lakki namni miidhame gama keenyaan rakkoon dura gahee hin turre nu kan deemne waan biraati osoo hin ta'in uummanni baay'ee guutee waan tureef walirra babahaa waan tureef saniif haalli akka nu achi turuun haala sanii nammeessa waa jedhanii waan yaadaniif warri seekuritii akka achi keessa baanu godhani. Kanarratti poolisiin Oromiyaas hojii guddaa hojjetee jeeroon keenyas hedduu hojjetee haa ta'u garuu laftis ho'aa waan tureef namoonni miidhamanii jiranii garuu gama keenyan nu hundillee nagaan baanee jirra. Uummanni keenya kan Shaashamanneetis akka tasgabbaa'uu barbaanna. Rakkoon har'aa kun wal dhidhiibu akkasumas ololan taanee oofuudhaan hamma tokko uummata rifachiisuu irraa kan ka'edha. Kan maqaa akka jiru amma. Koree wanta kana qindeessee fi akkasumatti dhimma nageenyaa irratti hirmaatan hundaaf ergaa qabdanuu jiraate kan maangoolan. Hojii guddaa hojjetanii uummanni hamma isaan tilmaamanii ol itti bahee irra garagalee isaanis amma isaan danda'an hojjetanii poolisoonni lakkoofsaan guddaa 100 hojiitu argame. Isaanis keessaa namoonni miidhaman akka jiran dhageenyee jirra. Waan danda'an godhanii haa taatu uummanni keenya akka malee waan bahee tureef laftis waan ho'aa tureef rakkoon uumame malee amma lakkii hojiin gaarii hojjetame. Poolisiin Oromiyaa kana keessatti qooda olaanaa fudhatanii taphataa turanii dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee haala ture hunda keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru. Isaaniif illee ergaa qabdanuu jiraate. Poolisiin Oromiyaa gaachan uummataa ta'uu mirkaneessee bubbulee jira. Ammas arras kan agarsiise kana uummanni illee kabajaa guddaa isaa qaba. Haa taatu malee lakkoofsi uummataa waan guddateef durarratti nama seensurratti dongorri waan uumamee tureef namni humnaa ol seenee magaalaa keessas humnaa ol seenee kanaaf garuu poolisiin waan danda'u hunda godhee jira. Galata guddaa qaban. Hayyee ulfaataa galata.